hin kadhanna. Jaarsa barootaa isa taate abbaa keenyaa waaqarra isa jiraattu. Jaalala karaa addaa karaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu jaallatteef, isa nu eegdeef, isa nu gargaarteef, har'a immoo lubbuun jiraannee yeroo kana akka geenyu isa eeyyamteef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma keetiin galanni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Amma immoo fuula keetti dhiyaanneerra nu cubbamootadha. Warra homaattuu gatii hin qabneef waa hin baafnee wallaalotadha. Ilma keef jedhii ilma kee ilaalii cubbuu keenya nuuf dhiisii nutti araarami. Karaa addaa hafuura keetiin guutamnee dubbii kee akka barannuuf akka hubannuuf dubbiin kees nu keessatti biqilee iddaaf hundee godhatee ija danuu akka godhatuuf karaa addaa hafuura keenya guutuun jaalala kee haa ta'u. Dubbii yeroo kana barannuu fi kennuuf ibsi. Goyoomsaa seexanni biyya lafaa irratti dhangalaasee namoota hedduu macheessaa jiru keessaa dubbii kee hubachuudhaan Abbaa adaraa goomsaa kan hundumaa jalaafne waan dubbiin kee jedhu dhugaa kee barree jireenya bara baraaf akka qophoofnuuf nu gargaari. Maqaa ilma keetiif jedhi Abbaa. Ameen. Tole, Waaqayyoon guddaa gaarii goonee galateeffanna. Isa jaalala addaa nuuf qabu waa'ee yeroo kanaatiif abbaa keenya gaarii goonee galateeffachaa. Mata duree amma yeroo kana ilaallu mata duree yeroo baay'ee namoonni waa'ee kanaatiif yaada garaagaraa qaban waanuma macaafni qulqulluun jedhu waliin ilaalla. Macaafni qulqulluun kan inni jedhutu waliin ilaalla. Innis dhugaa waa'ee du'aadha. Akkas jechuun waa'ee du'aa irratti macaafni qulqulluun maal jedha mata duree jedhu du'aan kan wal qabate wal bira qabnee macaafni qulqulluun wanta inni jedhu ilaalaa deemna. Kanaaf qulqulluu tokko waa'ee kanaa yommuu ilaallu yommuu barannu tokko sababiin du'aa maa inni namni maaliif du'uun dhufe? Maaliif du'a namni? Warra yeroo gooftaan keenya deebi'ee lammata dhufu mul'inatti isa argan irraan kan hafe namni kamiyyuu du'a dhamdhamateera, dhamdhamachaa illee jira. Kanaaf obboloota koo maa inni sababni isaa? Du'a kana booda immoo abdiin jira. Inni kan biraan namni yommuu du'u eessa dhaqa? Akkam ta'a kan jedhu dubbii murteessaadha. Kanaaf kana waliin ilaalla. Amma sababa du'aa haa ilaallu. Sababa du'aa. Du'i maa inni sababni isaa? Maaliif du'uun dhufe? Yommuu ilaallu beekamaadha. Addunyaa mudaa hin qabne kan Waaqayyo ilma namaaf uume keessatti bakka awwaalchaan turre. Dura yeroo Waaqni nama uume namni akka du'u karoora Waaqaa miti waan ta'eef namni hin du'u ture. Kanaaf yeroo sana iddoo awwaalchaan turre. Duuni nuyi har'a agarru dhukkubbiin gaddaaf dhukkubni qaamaa muuxannoo namaa ta'uuf yaadamee hin beeku. Macaafni qulqulluun Waaqayyo bifa isaatiin akka uume barsiisa. Mee macaafni qulqulluun akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti akkeedha. Kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraaf allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafaa hundumaa irratti, munyuuqaa lafa irra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jedhee jedha. Kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti. Kottaa kan jedhu kana yeroo baay'ee namoonni hubannaa doggoraa jira. Afaan Ingiliffaa isaa yommuu ilaallu Genesis 1:26 yookiin seera uumamaa 1:26 irratti maal jedha? And God said, Waaqayyos jedheedha. Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. Maal jedha? Waaqayyos jedhee nama akka fakkeenya keenyaatti akka bifa keenyaatti maal haa goonu? Haa uumnu jedhe. Hojii uumaa keessatti obboloota koo hojii uumaa keessatti yommuu ilaallu
Uumama keessatti seera uumamaa boqonnaa tokko 26 irratti Waaqayyo nama haa humnu kan jedhe kana hojii uumamaa keessatti eenyuun agarra? Abbaa fi ilma qofaa agarra. Abbaa fi ilma qofaa agarra. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 2 yommuu dubbifnu maal jira achirratti? Waaqayyo ilma isaa kanaan waan hundaa akka uume. Addunyaa hundumaayyuu karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka uume. Waan hundumaas immoo harka isaatti kennuudhaaf akka isa dhaabe dubbata. Abbaan karaa ilma isaa waan hundumaa maal godhe? Waan hundumaa uume. Waan hundumaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin uume. Kanaafuu macaafa keenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 4 yommuu dubbifnu eenyutu gara bantii Waaqaa dhaqee deebi'ee immoo dhufe jedhee eenyutu galaanatti daarii godhee waan baay'ee dubbatee gara dhumaarratti maal jedha isin ofii keessanii dubbisuu dandeessu. Eenyu maqaan isaa eenyu maqaan ilma isaati jedha. Kan kana hundumaa godhe Waaqayyo Abbaan eenyudha? Inni Waaqa tokkichadha. Eenyu maqaa ilma isaadha. Beekta yoo taate maal godhidha? Natti himii jedha. Akkuma kana immoo tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Innis eenyudha? Abbaa isa waan hundumaa uume jedha. Abbaa isa waan hundumaa uume. Akkasumas gooftaa tokkicha Yesuus Kiristoos isa waan hundumtuu ittiin uumame isa nuyi ittiin jiraannu jedha. Abbaadhaaf uumamne karaa gooftaa Yesuus Kiristoos immoo maal taane uumamne jechuudha obboloota koo. Kanaaf hojii uumamaa keessatti eenyu agarra? Abbaaf ilma agarra. Kanaaf let us make man kan jedhu yookiin nama haa uumnu akka bifa fakkeenya keenyaatti kan jedhu suni abbaatu ilma isaatiin jedhe. Waaqayyo abbaatu ilma isaatiin maal jedhe? Kaanee maal haa goonu? Nama maal haa goonu? Haa uumnu jedhe. Nama haa uumnu jedhe. Baay'ee gaariidha. Kanaaf amma gara macaafa qulqulluutti deebinee yommuu ilaallu seera uumamaa boqonnaa 1:27 irratti immoo akkeedha. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume. Akka bifa Waaqayyootti isa uume dhiiraaf dubartii isaan maal godheedha? Isaan uume jedha. Amma namni kan uumame akka fakkeenya abbaa fi kan ilmaattidha kan inni uumame. Akka fakkeenya abbaaf ilmaatti maal ta'e uumame. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo hin du'u. Uumaan keenya jireenya hin duune waan qabuuf kennaa jireenya barooraa kana maal godhe? Nuuf kennuu karoora isaa ture. Waaqayyo hin du'u. Uumamni isaas maal hin ta'an? Cubbutti amma kufnetti maal hin ta'anii? Hin du'anii. Du'ii eessaa dhufe? Gatii cubbuudha waan ta'eef. Beenyaan cubbuu yookiin gatiin cubbuudhaaf kaffalamu maalidha? Du'a. Du'a keessaayyuu du'a bara baraadha. Tole. Kanaaf amma akkeedha Ximooxiyoos boqonnaa 1 isa tokkoffaa Ximooxiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti akkeedha. Waaqayyo duwwaatu maal hin ta'u? Hin du'u. Inni fahamtuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa maal godha? Hin jiraata. Namni takka hin argine isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinni fi aangoon bara baraan haa ta'u jedha. Ameen. Waaqayyo maal hin ta'u? Waaqayyo qofaatu maal hin ta'udha? Hin du'u jedha. Waaqayyo qofaatu hin du'u. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa maal godha? Jiraata. Namni cubbamaan takkaa isa arguu hin danda'u. Isa hin argine. Namni cubbamaan takkaa hin argine isa arguus hin danda'u. Kanaaf amma waaqni hin duune kuni akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti yommuu uumamne maal hin taanu jechuudha? Hin duunu jechuudha. Hin duunu jechuudha. Hin duunu turre. Utuu maal ta'e? Utuu cubbutti hin kumne ta'e hin duunu turre. Kanaaf amma sababii du'aa ilaalaa jirra waan ta'eef maa inni sababni du'aa? Tole gara macaafa qulqulluutti deebinee itti fufnee ilaalla. Tole ergamoota Waaqayyoo keessaa Luusifer kan jedhamu tokko Waaqayyoof abboomuu didee ture. Waaqayyoof abboomuu didee ture. Amala jaalala isaa irrattis kiyyoo darbatee ture. Mee Hisqeel boqonnaa 28 lakkoofsa 2 kana yommuu dubbifnu akkeedha. Yaa mucaa namaa waa'ee mootii Xiiroosiif wawwaadhu. Waaqayyo gooftaan ati fakkeenya guutummaa ati ogummaadhaaf miidhagummaadhaan guutteetta. 13 irratti ati iddoo dhaabaa Waaqayyoo isa Eden jiru keessa turte. Dhagoonni gati jabeeyyiin hundinuu Saardiyoon, Tophaaziyoon, Yaaspis, Kirisoolixoos, Saardoniks, Berloos, Safroos, Kaarboonkils, Maaragidoosis,
simii dhaqsu turanii jedha. Eenyuun Luusferiin yookiin har'a seexana jedhamu jechuudha. Wanti sitti naqamee fi sitti maxxanfame hundinuu warqee irraa hojjetame isaanis yommuu ati uumamte maal ta'an jedha qopheeffamanii jedha. Ani akka kiruub eegduu isa dibamaatti sin dhaabe ati tulluu koo isa qullaa'aa irra hin teesse ati dhagaa ibidda gidduus hin deddeebite. Dhagaa ibiddaa gidduus hin deddeebita turteedha. Ati gaafa uumamte jalqabdee amma jal'inni sirratti argamutti adeemsa keetti mudaa hin qabdu turte. Amma gaafa maalitti? Amma jal'inni si keessatti argamuttedha. Kanaaf jal'inni jalqabee biyya keessatti argame ergamoota waaqaa keessaa isa Kiristoositti aanee ture. Kiristoositti aanee kabaja olaanaa qabu waaqummaadhaan osoo hin taane kabaja qabu iddoo guddaa qabu Kiristoositti aanee kan ture Luusferinitu cubbuun jalqabe. Jal'inni isa keessatti argame. Lakkoofsa 16 akkeedha. Garuu ati sababii nagarii kee guddaa bal'ateef jal'inni si keessa guute cubbuus hojjette. Kanaaf ani tulluu Waaqayyoo irraa akka waan xuraa'aatti gad si darbadhee si balleesse. Yaa isa akka kiruub eegdichaa dhagaa ibiddaa sana gidduudhaas maalan godheedha? Sin baasee jira. Sin baaseedha. Sababii miidhagummaa kee lakkoofsa 17 irratti. Sababii miidhagummaa keetiif garaan kee hin koore. Sababii simboo keetiifis ogummaa kee hin balleessite. Kanaaf lafatti gad si darbadhee mootonni akkas ilaalan godhee jira obboloota. Kanaaf jalqabni cubbuu eenyuun jalqabe? Luusferiin jalqabe. Ergamoota Waaqayyoo keessaa isa Kiristoositti aanee kabaja olaanaa qabuunitu maal ta'e jalqabe. Sababa kanaatiif immoo maal ta'e gad darbatame, gadi gatame. Gadi maal ta'e gadi gatame. Isaayaas 14:2 irratti akkeedha. Ati yaa ilma ganamaa isa akka bakkalcha barii ibsu attamitti bantii waaqaa irraa gad darbatamte. Ati inni saba gadi qabaa turte amma immoo attamitti lafatti dabalamte jedha. 13 irratti ati garaa kee keessatti ani gara bantiiwwan waaqaatti ol nan ba'a. Urjoota Waaqayyoo gararraas teessoo koo nan dhaabbadha. Tulluu iddoo walgahii isa dhuma gara bitaa jiru irras nan taa'a. Duumessota ol fagoo irratti ol nan ba'a. Isa hundumaa gararraa jiruttis of nan fakkeessa in jettee jira. 15 ati garuu iddoo lafa jalaatti hin darbatamte qilee keessas maal taateedha? Hin buuteedha. Kanaaf waa'ee eenyudha kun? Waa'ee Luusferiidha. Cubbuun isaan jalqabe. Baay'ee gaariidha. Kanaafuu jiraattonni Waaqayyoo yookiin Waaqayyoon isa uumaa yookiin immoo Luusferiif ergamoota isaa duukaa bu'uun maal ta'e? Barbaachisaa ta'e. Amma cubbuun erga cubbuun argame namoonni jiraattonni hawaa kana keessaa obboloota ko yookiin Waaqa isa uumaa ta'e duukaa bu'uu yookiin immoo madda hamminaa duukaa maal ta'uudha? Bu'uudha. Filannoodha. Waaqni keenya Waaqa filannoodha. Filannoo nu eeguudha malee dirqamaan jireenyatti galii jireenya bara baraa jiraachuu qabda yookiin argachuu qabda jedhee kan nu dirqisiisu miti. Nu dirqisiisu. Maal malee? Filannoo keenya nuuf eega malee. Filannoo keenya maal godhaa? Nuuf eega. Kanaaf namni yookiin gara Waaqaa goru yookiin gara seexanaa isa madda cubbuu ta'e kana maal ta'u goruudha. Yookiin gara Waaqaa yookiin gara seexanaa. Waa lamatu jira jechaadha. Baay'ee gaariidha. Amma filannoon argameera. Maal jechuudha? Yookiin gara Waaqaa sababni cubbuun dhufee fi sababa cubbuun dhufeef jecha yookiin namni gara Waaqaa gara uumaasaa yookiin immoo gara seexanaa goruun filannoon barbaachisaadha. Baay'ee gaariidha. Mul'ata 2:7 irratti akkeedha. Kana booddees Waaqa keessatti lolli in ka'e Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sana hin lole. Bineensicha akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee hin loleedha. Inni eenyudha? Seexanadha. Bineensa akka jawwee kun seexanadha. Mikaa'el immoo eenyudha? Kiristoos Iyesuus gooftaa keenya. Ergamoota isaa wajjin maal godhe? Isa lole. Eenyuun lole? Bineensa akka jawwee yookiin diiyaabiloos bofa bara durii seexana maal godhe? Hin lole. Lakkoofsa 8 irratti akkeedha. Bineensi mirga hin arganne deebi'ees isaaf ergamoota isaatiif Waaqa keessatti iddoon hin argamneef jedha. Bineensi guddichi akka jawwee suni bofni bara durii inni diiyaabiloos seexanas jedhame inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisu gara biyya lafaatti gadi hin darbatame. Diiyaabiloos seexanas inni jedhame bofni bara durii bineensi guddichi
Jawween nakka jawwee sun jedha. Eenyunni seexana gadi gatame gad darbatame jedha obboloota ko. Ergamoonni isaas isaa wajjin maal ta'an jedha gadi hin darbatamanidha. Ergamoonni isaas isaa wajjin gadi darbatamanii jedha. Gad darbatamaniidha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf amma erga gadi gatamee maal jedha cubbuun jalqabeera. Namoonni illee akkuma asirratti tuqne yookiin gara waaqaa filachuu yookiin gara seexanaa filachuudha. Waa lama jira waan ta'eef. Waaqayyo humnaan warroota hin banneedhaan yookiin immoo badiisa filannoo godhatan yookiin warra isaaf hin abboomamne warra dhimma isaa hin qabne humnaan gara koo ta'an jedhu waaqni. Kanaaf gara uumama boqonnaa lakkoofsa 16 deebina. 2:16 irratti akkeedha uumama irratti. Yommus waaqayyo gooftaan namicha abboomee ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa maal goota? In nyaatta. Amma abboommiidha. Abboommiin kun maaliif barbaachisa obboloota koo? Waaqayyoo fi amanamaa ta'uu maatii keenya jalqabaa mirkaneessuudhaafidha. Waaqayyoof amanamaa ta'uu kan nuti mirkaneessinu abboommii isaa eeguudhaanidha. Abboommiin nutti kenne eeguudhaan amanamummaa keenya waaqayyoof mirkaneessina. Yoo isaaf amanamuu barbaanne abboommii isaa eeguudha. Mana hin callifne isaaf amanamna jechuun maaliin ta'uu hin danda'amu. Kanaaf abboommii kenname maal kan jedhu yommus waaqayyoodha lakkoofsa 16 akkuma dubbisaa turre. Namicha abboome eenyu namichi? Addaam. Ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jira hundumaa irraa maal goota? In nyaattaa jedha. In nyaattaa. Lakkoofsa 17 irratti immoo ija mukicha nyaatanii hamaaf gaarii ittiin beekan sanarraa garuu hin nyaatin. Gaafa isarraa nyaatte garuu maal goota? Dhuguma hin duutaa jedhe. Kanaaf amma abboommiin kennameera. Namni filannoo isaa murteeffachuu waan qabuuf yookiin gara waaqaa goruu yookiin gara seexanaa goruu yookiin waaqaaf abboomamuu yookiin seexanaaf abboomamuu qaba. Amma mootiin lama uumameera. Mootii ifaa fi mootiin ifaa as jira. Mootiin dukkanaa amma uumameera. Argameera. Kanaaf namni yookiin ifa filachuu yookiin dukkana filachuudha. Kan ta'u maalidhaa? Abboommiin murteessaadha. Abboommiin murteessaadha. Tole gara macaafa qulqulluutti deebinee ilaallamee seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti akkeedha. Bineensa bakkee waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa boomni caalaa ta'e turedha. Innis dubartittiidhaan dhuguma waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatinaa isiniin jedheedha. Obboloota koo dubbiin nama ajaa'ibu gooftaan keenya dursee maal godheera addaan ife waaniin abboomeera. Yoo muka kan hundumaatti nyaadhaa garuu isa dhaaba Eden walakkaa jirutti maal hin godhinaa hin nyaatinaa. Gaafa nyaattan maal taatu? Du'a duutuu jedhe. Kanaaf maal jedhe bofni dhaqee seexanni bofa dawoo godhatee bofatti fayyadamee dhaqee maal jedhe dhuguma nyaatinaa isiniin jedheedhe. Dhuguma nyaatinaa isiniin jedheedhe. Gara eenyu dhaqe? Gara Hewaaniin dhaqe. Gara Addaamiin hin dhaqne. Gara Hewaaniin dhaqe. Tole. Lakkoofsa 2 irratti akkas jettee waan yookiin dubartittiin akkas jetteedha. Dubartittiin immoo bofichaan nuyi ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran irraa maal gochuu dandeenya? Nyaachuu dandeenya. Ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran irraa nyaachuu dandeenya. Inni irraa maal jedhee gaafate? Ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa nyaatinaa jedhee hundumaa irraa nyaatinaa jedheedha. Hundumaa jedhee gaafate inni gaaffii jallisee gaafate. Isheen maal jettee? Mukkeen dhaaba Eden jiran kana keessaa maal gochuu dandeenya? Nyaachuu dandeenya. Sariirratti garuu muka isaa iddoo dhaabaa kana walakkaa jiru duwwaa waaqayyo ija isaa irraa hin nyaatinaa. Isattis hin bu'inaa kanaa achiin duutu jedheera jetteera. Obboloota koo maal hin godhinaa? Isa dhaaba walakkaa jiru kanatti maal hin godhinaa? Hin nyaatinaa jedhee. Jette deebite. Yoo deebifteef yoo akkas ta'e maal gootu? Maal taatu? Hin duutu nuun jedheetti. Hin duutu nuun jedheetti. Amma obboloota koo maal hubannaa? Waaqayyo waan inni dura jedhee yoo isa muka harka miikaatti yoo nyaattanii maal taatu? Hin duutu jedhe. Akka jechuun abboonni yoo cabsitan maal taatu? Hin duutu wanti kan biraan jiru. Waan abboomamtan yoo gochuudhaa baattan
faallaa waan abboomamtanii waan isinitti himamee yoo gootan maal taatu hin duutu jedhe Waaqni. Isheenillee akkasuma nuun jedhee jettee deebifteef. Akkasuma nuun jedhee jettee deebifteef. Tole lakkoofsa 4 irratti akkeedha. Bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan maal jedhe? Hin duutanii jedhe. Hin duutanii jedhe. Amma obboloota koo wanti nama ajaa'ibu har'a namoonni maal jedhu? Namni gaafa du'u eessa dhaqee? Samii dhaqaa jedhu. Samii dhaqaa jedhu. Namni gaafa du'u samii dhaqaa? Namni gaafa du'u samii dhaqa sanaan immoo maaf du'a nawwinu? Maaf duunee achi deemuudhaaf maaf du'a nawwinu? Maaf duunee achi nannu? Dhiphina lafaa kanaaf maal canna qabna? Dhiphina lafaa kanatti maal rakkanna? Du'uun gaariidha, boqochuun gaariidha. Garuu namni gaafa du'u samii dhaqa kan jedhu xiyyeeffannaa keenya isa guddaa barnoota guyyaadha waan ta'eef itti nufa. Kanaaf maal jedhe? Hin duutanidha. Namni gaafa du'u samii dhaqa jechuun namni hin du'u jechuudha jechuun. Samii dhaqee jiraata erga ta'e maaliif hin du'e jenna? Akkamitti hin du'e jenna? Kanaaf barnoonni namni gaafa du'u samii dhaqaa yookiin immoo iddoo ta'e tokko dhaqee qalbii jijjiirratee fayya jedhu barnoota Kiristoos osoo hin taane barnoota seexanni jalqaba ittiin maatii keenya goyoomsee Eden keessaa gadi isaan baasedha. Barnoota jalqaba seexanni fayyadamee maal godhe? Maatii keenya jalqabaa warra keenya jalqabaa addaan ife waaniin Eden keessaa gadi isaan baasedha. Hin duutan kan jedhu. Har'a namni gaafa du'u samii dhaqa jechuun tokkoma. Kanaaf maal jedhe? Hin duutan jedhe. Hin duutan jedhe. Lakkoofsa 5 irratti akka jedhuufi. Isin ija mukichaa irraa yeroo nyaattan iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaanis akka Waaqayyoo akka isin taatan Waaqayyoon beeka jedheera. Iji keessan hin banaman. Kanaaf lakkoofsa 6 irratti akka jedha. Dubartittiinis ija mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaafis gomjaataa ta'uusaa argite. Ija isaa irraa kutattee nyaatte abbaa manaa ishee isa ishee wajjin tureefis immoo hin laatte. Innis maal godheedha? Hin nyaateedha. Obboloota koo balaa hamaan asirrattidha. Maal gootee nyaatteedha? Kutattee nyaatteedha. Erga nyaattee hoo abbaa manaa isheetiif geete. Dhalli namaa cubbutti kufuun asirraati. Du'i asii jalqabe. Gadduun asii jalqabe. Dhukkubsachuun asii jalqabe. Bo'uun wawwaachuun asii jalqabe. Walajjeesuun asii jalqabe. Cubbuun hamminni hamaan dhala namaa keessatti kan argame asirrattidha. Sababni du'aa maalini? Amma mata dureen keenya guddaan maalidha? Dhugaa waa'ee du'aadha. Sababni du'aa maalidha? Seera waaqaarra daddarbuudha. Waaqaaf abboomamuu diduudha. Waaqaaf abboomamuu diduun sababa du'aati. Du'uun immoo bu'aa waaqaaf abboomamuu diduu yookiin bu'aa seera waaqaarraa daddarbuudha. Gatii cubbuudhaaf baafamuudha. Tole. Amma abboonni keenya jalqabaa warri keenya jalqabaa abboonni Waaqayyoon cabsan ajaja uumaa isaanii osoo hin taane sagalee seexanaa dhaga'an Addaamiif waan ajaja Waaqayyoo isa ifa ta'e kenname yeroo didanii kaasee duuti muuxannoowwan sanyii ilmaan namootaa keessaa waan dhukkubsaa ta'e. Dhalli namaas maal ta'uu jalqabe? Gadi bu'uu jalqabe. Du'uu jalqabe. Cubbuun diina keenya isa ta'e du'a nutti fide. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15:26 irratti maal jedha obboloota ko? Dhuma irrattidha. Diina keenya isa ta'e maaltu golgoleeffamedha? Du'atu golgoleeffamaa jedha. Cubbuun diina keenya isa guddaadha. Dhuma irratti isatu golgoleeffamedha. Cubbuun du'a nutti fide. Du'i diina keenyadha. Du'a maaltu fide? Cubbuutu fide. Cubbuutu fide. Sababni du'aa maa inni obboloota koo? Cubbuudha malee waan kan biraa miti. Kana ilaaluudhaani Phaawulos akkas jedha. Roomee boqonnaa 6:23 irratti. Beenyaan nama cubbuu hojjetu maalidha? Du'adha. Kennaan Waaqayyoo inni Kiristoos Yesuus
kennaan Waaqayyoo inni Kiristoos Yesuus gooftaa keenya wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraatii jedha. Beenyaan nama cubbuu hojjetu maalidha? Du'a. Gatiin cubbuu du'a. Gatiin cubbuu du'a. Sababni du'aa maa inni? Cubbuudha. Gatii cubbuuf kennamedha. Maatiin keenya jalqabaa cubbuu hojjetanii gatii cubbuu hojjetanii maal ta'an? Hin du'an. Nullee sababa cubbuu isaanii duuna osoo hin taane bu'aa cubbuu isaanii sanaaf isaan argatan hirmaachaa jirra jechaadha. Hirmaachaa jirra. Sababii cubbuu hojjechaa jirruuf har'a sababii har'a cubbuu hojjennuu fi du'a irra osoo hin taane bu'aa cubbuu maatii keenya jalqaba maal gochaa jirra? Qooddachaa isaan irraa hirmaachaa jirra. Kanaaf obboloota koo dhalli namaa maal ta'e qabe? Dhiphachuu, dhukkubsachuu, boo'uu, wawwaachuu jalqabe. Sababa maalii? Sababa cubbuu. Kanaaf du'i sababni isaa kanadha. Gatiin cubbuu maalidha waan jedhuuf sagalee Waaqaa. Gatiin cubbuu maalidha? Du'aa waan jedhuuf. Gatiin cubbuu du'a. Gatiin cubbuu du'a. Kanaaf du'i gatii cubbuudhaaf kennamu akka ta'e hubanna. Tole. Cubbuun maalidha? Seerarra darbuudha. Amma ilaalaa tokkoffaa Yohaannis 3:4 akka jedha. Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee hin jiraata. Cubbuunis seera malee jiraachuudha. Baay'ee gaarii. Cubbuu kan hojjetu hundinuu maalidha? Seera malee hin jiraata. Cubbuunis seera malee maal gochuudha? Jiraachuudha. Amma obboloota koo cubbuun seera malee jiraachuu yookiin seerarra daddarbuudha. Namni cubbuu hojjetu seera malee jiraata. Addaamiif waan abboommi isaatti kenname seera isaatti kenname waan irra darbaniif waan irra ejjetaniif jechatu maal ta'an? Cubbuu hojjetan. Gatiin cubbuu maa inni? Du'a. Kanaaf amma Roomee 6:23 isaa amma dubbifne yommuu laallu maal achirratti beenyaan nama cubbuu hojjetu? Du'a. Kennaan Waaqayyoo inni Kiristoos Yesuus gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraatidha. Abdii nuuf kenna kun. Maqaan Waaqaa galateeffamu. Namni yoo cubbuu hojjete cubbuutti kufeyyuu Waaqayyoo garuu ilma isaa tokkicha nuuf kennuudhaani karaa isaa jireenyi inni nuuf kennu maalidha? Ayyaanni nuuf kennu maalidha? Kennaan nuuf kennu maalidha? Jireenya bara baraati. Kanaaf wangeela Yohaannis 3:6 akka jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee haa baduuf mitidha. Namni yoo cubbuu hojjete illee Waaqayyo akkasumaan nun dhiifne obboloota koo galanni Waaqaaf haa ta'u. Maal godhe? Ilma isaatti mure. Hawaa guutuu kana keessaa, yuunivarsiitii kana keessaa gatii dhala namaa baasuu kan danda'u. Gatii seerri Waaqaa gaafate kaffalee dhala namaa fayyisuu kan danda'u. Tokkicha ilma abbaa kan ta'e Kiristoos Yesuus ilma Waaqa jiraataadha. Isa malee kan biraan hin jiru. Kanaaf ilma isaatti muree jireenya bara baraa nuuf kenne. Kanaaf obboloota koo yoo karaa cubbuu Addaamiin yoo cubbuutti kufneyyuu Waaqayyo akka itti nun dhiifne. Akka itti nun dhiifne. Tokkoffaa Yohaannis 2:1 takkeedha. Yaa ijoollee koo akka isin cubbuun hojjenneef kan isiniif hin caafedha. Heertuuma baay'ee murteessaadha kun. Akka maaliin gooneefedha? Akka cubbuun hojjenneefedha. Namni tokkollee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuuf dhaabatu abbaa biraa qabna innis Yesuus Kiristoos qajeelaadha. Maal jedhaa? Yoo cubbuu hojjete akka isin cubbuun hojjenneef maalan godha? Kan isiniif hin caafedha. Cubbuu hojjechuun irraan eegamu. Akka tasaa garuu yoo cubbuu hojjete namni abbaa biraa qabna. Kan maal godhu? Kan nuuf dhaabatu innis Yesuus Kiristoos abukaattoo keenyadha. Utuu abbaan ilma isaa nuuf hin laanne ta'e karaan itti gara abbaa geenyu hin jiru. Cubbuun keenya nuuf hin dhiifamu. Sababni isaa abbaa dura kan nuuf dhaabbatu hin jiru waan ta'eef. Bara baraan banna ture. Waaqayyo jaalala yommuu jennu obboloota koo kanadha. Waaqayyo jaalala. Jaalala ilma isaatti muree fayyina nuuf kenne.
ilmi isaa immoo lubbuu isaa aarsaa godhee nuuf kenne. Kanaaf wanti guddaan nu hubannu jaalala Waaqaa irraan kan ka'e sanyii badee kana sanyii bara baraan abbaatti adda bahe gara abbaatti deebi'uudhaaf karaan kan biraa kan hin jirre Kiristoosiin alatti gara isaatti nu deebisuudhaaf jecha ilma isaa tokkicha aarsaa godhe. Fannifamuu isaatiin du'uu isaatiin gara abbaa dhufuu dandeenye. Galanni Waaqaa haa ga'u. Dubbii murteessaadha kun. Kana beekuun beekumsa hundumaarra caaluudha. Roomee 25 irratti akkas jedha. Inni dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaan warra isatti amananiif mi'a araaraa haa ta'uuf Waaqayyoon isa maal godhedha? Isa dhaabe. Waaqayyo ofii isaa qajeelaa akka ta'e mul'isuudhaaf kana godhe obsa isaatiinis cubbuu namoonni kanaan dura hojjetan irra darbeeraaf jedha. Maqaan Waaqaa ulfaatu. Dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaan warra isatti amananiif mi'a araaraa haa ta'uuf Waaqayyo maal isa godhedha? Isa dhaabeedha. Abbaan maaliif ilma isaa kennee Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaan warra isatti amananiif mi'a araaraa haa ta'uufidha. Obboloota koo warra akkamitti isatti amanan? Warra ilma Waaqaa ta'uusaa amanan. Ilma Waaqaatu dhufee naaf fannifame naaf du'e naaf dhiiga isaa dhangalaase gatii cubbuu koo isatu anaaf kaffale jedhanii fuula Waaqaa duratti aarsaan namoonni amananii fuula Waaqaatti dhiyeeffatan Kiristoos qofadha. Innis eenyu? Ilma Waaqa jiraataa qofa. Waaqa kan biraa miti, qaama kan biraa miti. Kiristoos Iyesuus ilma Waaqa jiraataa ta'uusaa amanuu fi fayyisaa dhuunfaa keenyaa goonee fudhachuu qofa. Kanaaf Yohaannis 8:24 irratti maal jedha? Kiristoos maal jedhe achirratti? Ani eenyu akkan tahee beektanii yoo amanuudhaa baattan maal taatu? Cubbuu keessaniin hin duutu. Kiristoos eenyu kan jedhu amanuu qabna. Erga eenyummaa isaa isa dhugaa amanne inni ilma Waaqa jiraataa ta'uusaa erga amannee booda immoo maal gochuu qabna? Maal gochuu qabna? Fayyisaa dhuunfaa keenyaa goonee aarsaa karaa isaa nuuf kaffalameen cubbuun keenya akka nuuf dhiifamu amannee dhiigni isaa cubbuu keenyatti akka nu qulleessu amannee fudhannee fuula Waaqaa duratti dhiyaachuu dandeenya yoo akka ta'e qofadha. Hojii ergamoota 4:2 irratti maqaan ittiin fayyuun danda'amu Waaqarraa lafa kaaraan ilmaan namaaf hin kennamnedha. Maqaa eenyu malee? Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos malee. Kana wanti nu beekuu qabnu, wanti nu amanuu qabnu. Kana ilma Waaqa jiraataa abbaan ilma isaa nuuf kenne, ilmi isaa lubbuu isaa nuuf kenne. Sababii abboonni keenya cubbuutti kufaniif seexanni isaan dogoggorsee utuma Waaqni itti immoo utuma abboonni itti kennee jiru sababa goyoonfamanii cubbuutti kufaniif garuu nu hin banne galanni Waaqaaf haa ta'u. Jaalalli kanadha. Tole amma tokkummaa yoonni lama irratti akkeedha. Inni furee cubbuu keenyaati. Cubbuu keenya duwwaafis miti cubbuu guutummaa biyya lafaatiifis maleedha. Ameen. Efesoon 1:7 irratti akkeedha. Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabnadha. Ameen. Amma obboloota wanti nu yaallu du'a yookiin awwaala booda abdiin jira. Amma namni erga du'e abdii qaba. Amma waa'ee du'aa ilaalleerra. Maaliif namni akka du'u? Sababii maaliitiif akka du'u dhufe ilaalleerra. Namni hin du'a. Namni hin du'a. Inni obbaafata. Sana booda abdiin jira. Du'ee achumaan badii hafa moo abdiin jira? Macaan qulqulluu maal jedha? Obboloota koo maal jedha Phaawulos? Tokko Tasaloniqee 4:14-15 murbibnu waa'ee warra du'aniitiif akka warra mee booda bira geenye dubbifna sana. Gadduun akka hin barbaachifne dubbata. Gadduun akka maal hin taane akka hin barbaachifne. Amma namni Kiristoos Iyesuusitti amanu waa'ee obboleessa isaa jalaa du'eef, waa'ee haadha isaa, waa'ee abbaa isaa, waa'ee hiriyaa isaa dura jalaa du'eef maal gochuu hin qabu? Gadduu hin qabu, bo'uu hin qabu, dhiphachuu hin qabu. Warra Kiristoositti amannetu maal ta'a? Gadda.
bu'a. Sababni isaa du'a booda abdiin qabu waan ta'eef. Kanaaf amma abdiin jira. Macaafni qulqulluun abdii maalii nuuf kenna? Macaafni qulqulluun abdii maalii nuuf kenna? Iyyoob 14 irratti akkeedha. Namni garuu hin du'aadha Iyyoob. Hin badas. Erga hafuurri keessaa yaa'e egaa namni eessa jira reedha. Namni hin du'a. Hin badas. Erga hafuurri keessaa yaa'e egaa namni eessa jira ree. Namni gaafa du'a akkam ta'a kan jedhu deebii xiqqoo nuuf kenna. Kuni garuu booda irratti dhufna. Namni garuu hin du'a hin badas. Gaafa du'eenu hin bade. Namni sun hin jiru walumaa gala. Egaa namni eessa jira reedha hin jiru. Tole. 11 irratti akkeedha. Akkuma kuufamni bishaanii manii isaa keessaa badu. Bishaanis yaa isaa keessaa yaa'ee dhumu. 12. Akkasuma namni hin ciisa. Deebi'ees hin ka'u. Bantiiwwan waaqaa amma dhabamanitti namni hin dammaqu yookiis hirriba isaa keessaa hin kaafamudha. Dubbii kana xiyyeeffannaan akka ilaaluu barbaada. Maal jedha? Namni hin ciisa. Deebi'ees hin ka'u. Amma yoomitti? Amma bantiin waaqaa dhabamutti. Bantiin waaqaa kun amma jirutti namni maal hin ta'u? Namni hin dammaqu. Ofillee hin beeku. Hirriba isaa keessaa maal hin ta'u? Hin kaafamudha. Namni amma yeroo du'u maal jenna? Hirribaa, boqonnaadhaa, hirriba jechuu qabna malee du'a jechuu hin qabnu. Sababni isaa hin kaa'u waan ta'eef. Namni yommuu rafu hirriba keessaa hin dammaqa. Abdii galateeffamaadha kun obboloota koo. Waaqayyo abbaan keenya inni waaqarra jiru karaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abdii galateeffamaa kana nuuf kenne. Namni maal ta'a? Hin dammaqa. Hirribadha kun. Kun hirribadha. Malee maal miti? Hirribadha malee maal miti? Du'a miti. Kanaaf Iyyoob maal jedhe? Iyyoobi maal jedhe? Amma bantiin waaqaa dhabamutti namni hin dammaqu yookiin hirriba isaa keessaa maal hin ta'u? Hin kaafamu. Garuu gaafa bantiin waaqaa dhabamu namni maal ta'a? Hin dammaqa. Hirriba isaa keessaas hin kaafama. Isaayyaas 26 irratti akkeedha. Warri kan keetii garuu hin jiraatu. Reeffi isaanis du'aa hin ka'a. Isin warra awwaala keessa ciiftan ka'aa gammadaa faarfadhaa. Yaa gooftaa fixeensa ergitu fixeensa jireenya kennuudha. Egaa laftis ekeraa warra du'anii ol hin baaftedha. Ekeraa osoo hin taane mee kan afaan Ingiliffaa dubbifna. Akkeedha. Thy dead men shall live. Namoonni kee warra du'anii hin jiraatudha. Together with my dead body shall they arise. Awake and sing, you that dwell in dust. Warri awwaara keessa biyyoo keessa jiraatan dammaqaa faarfadhaa. For thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead. Laftis yookiin dacheen kuni warra du'an maal gootedha? Ol hin baaftedha. Warra du'an jedha malee ekeraa miti. Ekeraan fooniif lafee hin qabudha Kiristoos Yesuus. Ekeraa osoo hin taane maalidha? Warra du'an. Ol maal gooti? Ol hin baafti lafti kun. Warri kan keetii maal ta'udha? Warri kan keetii garuu hin jiraatu reeffi isaaniis hin kaa'edha. Warri kan keetii maal ta'u? Hin jiraatu obboloota koo. Abdiin kana caalu maaltu jira? Wanti guddaan lafa kanarraa nu beekuu qabnu, amma jirrutti beekuu qabnu, du'aa ka'uudhaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuu qabna. Inni eenyu akka ta'e amanuu qabna. Amanachuu keenyaan jireenya bara baraa arganna. Amananni akka inni waan inni nurraa barbaadutti jiraachuu danda'uu qabna. Kanarraa yoo du'e illee homaa miti. Hin kaana. Bantiin waaqaa gaafa dhidhimu salphaadhumatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu hin kaana waan ta'eef. Kanaaf du'a booda abdiin jira. Dhugaa waa'ee du'aa kanadha. Sababii du'aa ilaalleerra du'a booda abdiin akka jirullee macaafni qulqulluun akkasitti ragaa nuuf ba'a. Tole. Yohaannis 1:5 akkeedha dubbii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate. Yesuus garuu du'aa ka'uun jireenyis ana. Namni natti amanu yoo du'eyyuu maal ta'adha? Hin jiraataa jedha. Yoo du'eyyuu hin jiraataa jedha.
Du'aa ka'uun jireenyis eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Namni sattamanu yoo du'eeyyuu maalidha? Hin jiraata. Tole. Ana eenyu akkan ta'e amantanii yoo beekuudhaa baattan. Ana eenyu akkan ta'e amantanii yoo beekuudhaa baattan. Okay. Ana eenyu akkan ta'e beektanii yoo amanuudhaa baattan cubbuu keessa hin duutan. Kanaaf eenyummaa isaa beeknee amanuudhaan jireenya irraa arganna. Yoo duun immoo jireenya bara baraatti hin kaana. Abdii guddaa qabna. Sababni isaa du'aa ka'uun jireenya eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Abdii guddaa akkasii waan nuuf galeef. Yohaannis 6:42 takkeedha. 6:42. Abbaan koo namni ilma isaa argu kan natti amanus hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu hin fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isanan kaasadha. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Kanaaf du'a booda abdiin jira. Namoonni garaa isaanii gooftaa Yesuus Kiristoos kennan yoo yeroo dhufaatii lammaffaa Kiristoositti gara jireenya bara baraatti akka kaafamanii macaan qulqulluun ifa godhee dubbata. Tokkoffaa Tasaloniqee boqonnaa 4:16 takkeedha. Sagaleen guddisee nama abboomu sagaleen hangafa ergamootaa hin dhaga'ama. Malakanni Waaqayyoos hin afuufama. Kana hundumaa wajjin gooftaan Waaqa irraa hin bu'a, gadi hin bu'a, warri Kiristoositti amananii du'an dura hin kaafamudha. Warri Kiristoositti amananii maal ta'an jedha? Obbaafatan. Isaan dura hin kaafamudha. Waaqayyo namoota carraa akkasii qabaatan nu haa godhu. Obboloota koo har'a yoo dhiphanneeyyuu, har'a yoo gaddineeyyuu, har'a kallattii garaa garaatiin michoota jaallannuuf biraa dhabne lafarratti immoo dhukkubaan dhiphannee rakkannee jireenyi nutti ulfaatee yoo kan rakkannu ta'ellee yoo obbaafanne illee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofatti amannu isaaf jiraannu akkana jiraata jiraannu isa kadhachuudhaan yoo obbaafanne iyyuu innoo du'aa nuu kaasaa. Jireenya bara baraatti du'aa kaana iddoo du'i hin jirre, iddoo gaddi hin jirre, iddoo boo'ichi hin jirre, iddoo dhiphinni hin jirre. Iddoo sanaa wal dhabuun gaddi hamaa kan ta'e. Iddoo baay'ee sammuun keenya bira ga'uu hin dandeenye. Kana jennee dubbachuu kan hin dandeenye. Sanaaf du'aa nu kaasa obboloota koo. Kana beekuun murteessaadha. Kana amannee haa jiraannu. Kun dubbii murteessaadha. Tole. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15:52 takkeedha. Malakanni inni dhumaa yommuu afuufamu. Battala ibsuu ijaatti hin gedderamna. Malakanni afuufama warra du'an immoo bifa hin banneen hin kaafamudha. Ameen. Kun abdii du'a boodaadha. Du'a booda abdiin jiraa? Yes, dhibbaa abdiin jira. Sababa du'aa ilaalleerra du'a booda immoo abdiin akka jiru ilaalleerra. Tole. Tokkoffaa Qorontos 15:53 irratti. Tokkoffaa Qorontos 15:53 irratti akkeedha. Wanti hin banne iddoo wanta badu kanaa, wanti hin duune iddoo wanta du'u kanaa buutu taa'edha. Yohaannis 5:23 irratti akkeedha. Kiristoos akkeedha. Waa'ee kanaa hin dinqifatinaa jedhe. Warri du'an ni awwaalaman sagalee isaa yeroo itti dhaga'an hin dhufa wayya. Sagalee ilma Waaqaa yeroo itti dhaga'anii guyyaa hin dhufa waan ta'eef waa'ee kanaa maal hin godhinaa jedhe. Waa'ee kanaa hin dinqifatinaa jedhe. Har'a duun obboloota keenyaa nu dhibuu hin qabu. Wanti nu dhibuu qabu garuu obboloota koo maalidha? Dhugaama dubbachuudhaaf. Wanti nu dhibuu qabu. Obboleessi koo utuu jiru. Obboleettiin koo utuu jirtu. Warri har'a obbaafataa jiran utuu lubbuun jiranii ammaalan godheef. Gochaan isa foonii miti. Gochaan inni foonii gatii hin qabu. Namni sun jireenya bara baraa akka argatuuf wajjin akka jireenya baraatti galuuf maalan godheef? Dubbiin jedhu dubbii murteessaadha. Maalan godheef dubbiin jedhu dubbii murteessaadha. Itti ayyaannu. Kanaan ala yoo jireenya bara baraaf wal qopheessine gadduun boo'uun hin barbaachisu. Dhiphachuun
hin barbaachisu. Kanaaf deemsa kanatti akkeedha. Isaan awwaala keessaa hin ba'u. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf hin ka'u. Warri waan hamaa hojjetan immoo firditti dhiyaachuudhaaf hin ka'u jedheedha. Kanaaf du'a booda abdiin jira. Amma obboloota koo kan itti ilaallu kan itti ilaallu namni yommuu du'u akkam ta'a kan jedhu ilaalla. Dubbii murteessaadha kun. Abdii jireenya bara baraa ilaalleerra namni amma yommuu du'u akkam ta'a. Falaasama hedduu jira. Filosoofii garaa garaa jira. Inni kaan namni gaafa du'eessa dhaqeedha. Samaayii dhaqaa jedha. Jireenya bara baraatti galaa'edha. Inni kaan immoo iddoo ta'e wayii dhaqee achitti qalbii jijjiirrata jedha. Kun hundumtuu akkasumaani. Amma Macaafni Qulqulluun maal jedha? Namni yommuu du'u akkam ta'a? Namni yommuu du'u akkam ta'a? Gaafni murteessaadha kun. Gara Macaafa Qulqulluutti deebinee ilaalla. Gara Macaafa Qulqulluutti deebinee ilaalla. Namni yommuu du'u akkam ta'a? Tole, akkuma nama kaasuuf yaale namni akkam ta'a kan jedhu filosoofii garaa garaa jira. Kaan maal jedhu? Gara samii dhaqaa iddootti qalbii jiraatu dhaqaadha. Macaafni Qulqulluun garuu maal jedhaa? Macaafni Qulqulluun maal jedhaa? Meeshaa irra qabiyyee namaa ilaalu wanta namni irraa uumame. Namni maal irraa uumame? Qabiyyee namaa. Maal irraa uumame namni? Kanaaf namni yommuu du'u maal akka ta'u ilaaluu keenyaan dura wantoota namni irraa uumame haa ilaallu. Toni. Uumama 2 torbaratti akkeedha. Uumama 2 torbaratti. Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatti nama tolchee hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti hin baafate. Akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'edha. Afaan Ingiliffaa isaa akkeedha. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. Maalirraa nama hojjete Waaqayyo? Biyyoo lafaa. Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatti nama tolcheedha. Tokko biyyoo lafaadha. Inni kan biraanoo hafuura jireenyaa itti godhu. Hafuura jireenyaa itti godhu funyaan isaatti baafate. Sana booda namni maal ta'e? Living soul. Lubbuu jiraataa ta'e. Kanaaf nama jechuun biyyoo lafaa ida'uu hafuura jireenyaa walqixa lubbuu jiraataa yookiin living soul kan jennu. Biyyoo lafaa ida'uu hafuura jireenyaadha namni. Namni maal irraa uumame? Biyyoo lafaa fi hafuura jireenyaa irraa uumame. Kanaaf ammoo obboloota koo seera uumamaa boqonnaa 2:7 irratti namni biyyoo lafaa irraa uumame hafuura jireenyaa itti baafatameedha sagalee Waaqaa. Gaafa du'aas faallaa wanta kanaatu raawwata. Mee itti humnee waan Macaafni Qulqulluun jedhu akka Macaafni Qulqulluun jedhutti waan Macaafni Qulqulluun jedhu ilaalla. Akkeenya sagalee Waaqaatti dhufe. Wantoota lamarraa nama uume Waaqayyo biyyoo lafaa fi hafuura jireenyaadha. Uumama 3 irratti akkeedha. Ati biyyoodha deebitees biyyoo hin taata. Ati biyyoo lafaatti waan kutamteef gara isaatti amma deebituttis dhamaatee dafqitee buddeena nyaatta jedheedha. Namni maalidha? Biyyoo lafaadha. Iyyoob 27:3 immoo akkeedha. Ani hafuurri koo waan mana keessa jirutti hafuura Waaqayyoo funyaan keessa ma jirutti afaan koo hamaa hin baasu arrabni koos soba hin dubbatu. Kanaaf biyyoo lafaa fi hafuura Waaqaadha jechaa namni. Kanaaf jechi lubbuu jedhu waan addaa nama keessa jiru osoo hin taane namuma mataa isaati. Obboloota koo asirratti waa dubbadhee darba. Namoonni baay'een lubbuun hin duutu jedhu. Namni yommuu du'u lubbuunsaa gara Waaqaa dhaqa. Gara samaayii deemaa jedha namni. Namni gaafa du'u lubbuun eessa deemti?
gara samii deemtii jedhu. Lubbuu jechuun maal jechuudha? Lubbuu jechuun maal jechuudha? Lubbuu jechuun ida'ama biyyoo fi hafuuraati malee waan addaa wayitu nu keessa jira jechuu miti. Lubbuu jechuun qaama keenya kana keessa waan ta'e tokkotu waanuma adda ta'e tokkotu nu keessa jira jechuu miti. Lubbuun gara samiin deemtu yommuu duutu. Lubbuu jechuun namuma mataasaadha. Namuma. Sababni isaa wangeelota akkas jedha. Wangeelatu akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa lakkoofsa torba irratti akka ilaalletti. Seera uumamaa 2:7 irratti akka ilaalletti maalidhaa? Maalidha? Uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'edha. Kuni sirrii miti. Afaan Ingiliffaa irratti maal jedhaa? Biyyoo lafaa ida'uu hafuura jireenyaa walqixa lubbuu jiraataadha. Lubbuun lubbuu ta'uudhaaf biyyoo fi hafuurri walitti dabalamuu danda'u qaba. Kanaaf amma biyyoo lafaa fi hafuura jireenyaa kana keessaa hafuurri yoo keessaa bade, hafuurri yoo keessaa bahe biyyoo ta'a. Du'aadha. Du'aadha. Ammas biyyoon lafaa yoo hafuuraa wajjin jiru ta'e hafuurri qofaasaa maal ta'uu danda'u? Lubbuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf lubbuu jechuun ida'ama hafuuraa fi biyyoodha jechaadha. Kanaan ala lubbuu jechuun anumaaf siidha malee waan adda ta'e wayitu nu keessa jira jechuu miti. Isatu nu keessa namoonni amma yeroo baay'ee maal jedhu? Yeroo namni du'u maal jedhu? Lubbuu keessatti eegaa jiru jedhu. Yookiin lubbuun keessaan baanee jedhu. Lubbuun keessaan baanee sun taane hafuurri keessaan rannedha wakkaan wanti jedhamu bulu tokko. Hafuurri keessaan baane, hafuura keessa jira. Hafuurri keessaan rannenna malee lubbuun keessaan baane jedhamuu hin danda'amu. Sababni isaa hafuurri lubbuu miti. Hafuurri maal miti? Lubbuu miti. Lubbuun biyyoof hafuuratu walitti maal ta'a? Lubbuu ta'a waan ta'eef. Lubbuun ida'ama biyyoo fi hafuuraatu waan ta'eef. Kanaaf lubbuu kan jedhu Macaafni Qulqulluun akka itti nutti hima. Akka nama ta'etti nutti hima. Hojii Ergamootaa boqonnaa 2:41 irratti akka jedha. Warri dubbii isaa fudhatan hin cuubaman jedha. Kanaaf guyyaa sanatti akka lubbuu 3,000 isaanitti hin dabalaman jedha. Lubbuu 3,000 isaanitti dabalame jechuun nama 3,000tu isaanitti dabalame jechuudha. Kanaaf Macaafni Qulqulluun lubbuu jedhee yommuu dubbatu, lubbuu jedhee yommuu fayyadamu, lubbuu jedhee yommuu barsiisu waan adda ta'e waan nu keessa jira osoo hin taane namumaa jechuudha jechuun. Tokkoffaa Phexros 3 dabalata akka jedha. Isaan hafuurota namoota warra dura bara Nohitti yeroo markabni tolfame yommuu Waaqayyoo isaaniif eeggachaa turetti isaaf hin abboomin hafanidha. Markaba kanaan namoonni muraasni kana jechuun lubbuun 8 bishaan keessaa oolan jedha. Nama 8 yookiin lubbuu 8. Lubbuu jechuun namuma jechaadha. Bahuu 1:5 akka jedha. Sanyiin Yaaqoob kun lubbuu 70 turan. Yoosef duraan iyyuu biyya Gibxi turedha. Sanyiin Yaaqoob nama meeqa? Nama 70 yookiin immoo lubbuu 70 jechaadha. Kanaaf namni yommuu du'u akkam ta'a? Namni yommuu du'u faallaa jalqaba uumama isaa jettee ta'a. Namni yommuu uumame maal ta'e obboloota tokko? Namni yommuu uumame maaltu ta'e? Biyyoo fi hafuuratu walitti dabalamee lubbuu jiraataa taasise. Amma faallaa isaatu uumama. Akka jechuun biyyoo kana keessaa yookiin foon kana keessaatu hafuurri keessaa ba'a. Sana booda du'aadha. Macaafni Qulqulluun akka jedha. Biyyoo lafaa mee Yaaqoob 2:26 dubbifne dursine. Akkuma dhagni hafuurri keessaa bahee du'aa ta'e akkasuma amantiin hojii gaarii hin agarsiifne du'aadha. Dhagni hafuurri keessaa bahe maali? Du'aadha. It's nothing. Waa tokko homaa akkasumaan. Biyyoo lafaa hir'isuu hafuura jireenyaa maalidha? Reeffa yookiin nama du'aadha. Kana booda namni of hin beeku. Kana booda gara samiin naqu. Kana booda iddoo waa'ee dhaqee qalbiin jijjiirratu. Jireenyi isaa amma lafarra turedha. Jireenya bara baraa argachuudhaafis badiisatti seenuudhaafis ammuma lafarra kanarra turedha. Kanaaf lallaba 12:7 akka jedha. Biyyoon gara biyyoo isarraa dhufeetti deebi'uun hafuurri immoo gara Waaqayyoo isa kenneetti deebi'uun hin hafudha. Maadhaa? Biyyoon gara biyyoo isa irraa dhufeetti deebi'uun
Hafuurri immoo gara Waaqayyoo isa kennetti deebi'uun hin hafu. Hafuurri gara Waaqaadha. Biyyoon gara biyyoodha. Lubbuutu gara Waaqaa dhaqadhaan jiru. Hafuurri immoo qofaasaa lubbuu ta'uu danda'u, nama ta'uu danda'u yoo biyyoo wajjin walitti deebi'e malee. Hafuurri qofaasaa lubbuu miti. Hafuurri yoo biyyoon itti dabalame qofatu jireenya kenna malee qofaasaa jireenya hin qabu. Faarfannaa 449 takkeedha. Yeroo ati isaan irraa achi garagaltu isaan naanii abdii hin kutatu. Yeroo ati hafuura isaan baafatan keessaa fuutu isaan hin du'u deebi'aniis biyyoo hin ta'uudha. Namni erga du'e maal hin ta'u of hin beeku. Akkuma foon hafuura keessaa ba'e du'aa ta'e hafuurri qofaasaa lubbuu jiraata ta'uu hin danda'u. Namni erga du'e homaa hin beekudha. Solomoon lallaba 9 takkeedha. Warri jiran akka du'an beeku. Warri du'an garuu waa tokkoyyuu hin beekan. Gatii dadhabbii isaaniis deebi'anii argatan. Seenaan isaaniis hin yaadatamudha. Namni gaafa du'u isa lafa gaaraatti dadhabaa tureef, isa dafqee hojjeteef maal hin ta'u? Deebi'ee bu'aan argatu. Waan hojjete hundumaa dhiisee tokko. Kanaaf namoonni maal qalbii haasaa tokko har'a nyaachuu qabaa, har'a dhuguu qabaa, yookiin gaafa boollatti kennaa darbatu jedhu. Hin beeku jechaadha jechuun du'a keessaa akka waa tokko hin jirre. Inni immoo xiqqoo ishee hubatu jechaadha jechuun. Maa jechuuf jedheen namni jiru akka du'u beeka. Warri du'an garuu maalidha? Homaayyuu hin beekanii jira obboloota tokko. Kanaaf lubbuun hin duutu jechuun yookiin immoo namni gaafa du'u samii dhaqa jechuun obboloota koo tiyooriin yookiin yaadni yookiin falaasamni jalqaba seexanni maatii keenya jalqabaatti hin goomse suni walumaa gala namni gaafa du'u samii dhaqaa jechuun namni erga du'e maalidha jechaadha of beeka. Namni hin duutan jechuun isaa har'allee lubbuu hin duutu jechuudha. Akka jechuun namni gara samiitti ol ba'a jechuun of beeka jechaadha. Hundaa'uu maal jireenya gaarii qabu. Maalummaa isaa tokko abaluun du'ee yommuu jedhanii yeroo waa'ee nama du'e haasaa maal jedhu inni illee iddoo dhugaa jira jedhu. Ani garuu nullee iddoo sobaa jira. Abaluun inni iddoo dhugaa jira jedhu. Namni hin beeku iddoon dhugaa eessa? Ol gubbaa waaqaadha miti. Garuu achi nani namni hin beeku. Dhugaa ta'e soba ta'e isaan beeku haalli inni keessa jiru waa tokko hin beeku. Kanaaf namni homaa tokko hin beeku erga du'e. Nutu akka du'u beekna malee inni du'e akka du'e maayini akka jiraatu akka du'u akka maal ta'u akka maal akka ta'u waa tokko hin beeku. Du'eera waan ta'eef waa tokko illee hin beeku. Kanaaf dubbiin murteessaan har'a utuu jiraatti jirru maal gochuudha? Jireenya bara baraaf qophaa'udha. Namni erga du'e homaayyuu hin beeku waan ta'eef. Warri du'an homaa tokkoyyuu hin beekanidha. Lubbuun hin duutu osoo hin taane lubbuun hin duuti. Lubbuun hin duutu jechuun lubbuu jechuun sagaleen waaqaa akka himutti namumadha. Lubbuun hin duuti jechuun namni numa du'a jechaadha. Erga du'e namni hin beeku gara waaqaas hin naqu kana jala murraa hubannu. Tole gara gabaasuuttan fida. Lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Jaalalli isaanii fi jibbi isaanii hinaaffaan isaaniis egaa badeera. Wanta aduu jalatti hojjetamu hundumaattis si'achi qooda tokko illee hin qabanidha. Warri du'an. Kanaaf dhaamsa tokko jira. Lallaba 9 lakkoofsa 10 irratti. Wanta harki kee hojjechuu beeku hundumaa humna kee guutuudhaan hojjedhu. Iddoo lafa jalaa lafa dhaquuf jirtu sana hojjechuun itti yaadanii waa qopheessuun beekumsi ogummaan isin jiru obboloota ko. Dubbiin kun murteessaadha. Waan harki keenya gochuu beeku humna keenya guutuun haa hojjennu. Addumaan waa'ee jireenya keenyaa waa'ee fayyina keenyaa haa goonu. Tu yeroo qabnu. Lafa karaa dabarreenaan iddoo lafa jalaa dhaquuf jiru sana maaltu hin jiru? Hojjechuun hin jiru. Itti yaadanii waa qopheessuun hin jiru. Beekumsi hin jiru. Ogummaan hin jiru waan ta'eef. Macaafa faarfannaa 446 irratti akkeedha. Amanannaa keessan gurguddootarra ilmaan namaa warra gargaarsi biran jirarra sin kaa'atinaadha. Yeroo hafuurri isaa keessaa baatu inni deebi'ee biyyoon ta'a. Guyyuma sanas
akeekisaa hin badadha. Namni erga du'e of hin beeku. Jala murree hubannu macaafa qulqulluu jira namni erga du'e of hin beeku. Namni lubbuudha hin du'e. Tole. Kanaaf amma obboloota koo duuti irribatti fakkeeffamu. Macaafa qulqulluun irriba jedha du'a kanaan. Tokko Tasaloniqee 4:3 akkeedha. Obboloota nanadha. Akka namoota abdii hin qabnetti akka hin gaddinetti waa'ee warra obbaafataniif abdii jiru akka beektan hin barbaannedha. 13 irratti Ingiliffaa maalidha? But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Warra rafan jira. Afaan Ingiliffaa isaa. Warra obbaafatan kan jedhu kana warra rafan jedha. Warri rafan maal ta'u hin kan waan ta'eef. Kanaaf irratti Yesuus du'ee du'aa akka ka'e erga amanne akkasuma immoo Waaqayyo warra obbaafatan kana karaa Yesuus isuma wajjin deebisee akka fidu namannedha. Ameen. Maaliif gaddi namaaf dhiphanna? Inni guddaan garuu jiraatti nama du'aa ka'uu jireenya bara baraaf godhamu keessaa qooda qabaatu akka taanuuf jiraatti maal gochuudha? Wal jabeessuudha, wal tumsuudha. Akkeedha. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with him. Akkasuma warra Yesuus Kiristoositti boqotan jedha. Warra rafan jedha. Waaqayyo isuma wajjin hin kaasa'edha. Hin fidedha. Kun dubbii murteessaadha. Tokkoffaa kan tokko Roomee 11 nuyi hundumti keenya hin gaddiramna malee hin duunu oksaan ani isinitti himuuf jedhes isa kana jedha. Daani'el 12 irratti akkeedha. Warra obbaafatanii garaa lafaa keessa rafan keessaas baay'een dammaqanii kaan jireenya bara baraaf kaan yeelloo jibbiisaa bara baraaf hin ka'edha. Waaqayyo warra jireenya bara baraaf akka ka'an akka taanuuf nu gargaaru. Tole, faarfannaa 13 irratti akkeedha. Yaa Waaqayyo gooftaa koo na ilaali. Anaaf deebisis hirriba du'aa akka hin rabnetti. Ija koo anaaf ibsi. Maalidha? Hirriba du'aa akka hin rabnettidha. Yohaannis 11:11 akkeedha. Yesuus kana erga dubbatee booddee yeroo Alaazaar du'e. Alaazaar firri keenya rafeera. Ani immoo dhaqeen isa dammaqsaan hin jedheera. Alaazaar garuu maal ta'e? Hin du'eenna. Inni maal jedhe? Hin rafee. Du'i har'aa kun maalidha? Hirriba. 13 irratti akkeedha. Yesuus akka Alaazaar du'e isaanitti dubbate. Isaan garuu waa'ee rafiitti hirribaa waan dubbate isaanitti fakkaateedha. Inni du'a sanaanitu maali Kiristoos? Hirriba. Isaan garuu maali jedhan? Hirribuma isaa rafiitima hirribaa isuma har'a rafamu kana si'an. Isuma nuyi rafnu si'an. Kuraaf irratti akkeedha. Kanaaf Yesuus mul'inumatti maali? Alaazaar du'eera. Rafeera innaa isaaniif galuu waan dideef du'eera. Du'i maali jechaadha akka Kiristoos nutti maalutti? Hirriba jechaadha. Keessaa dammaqna obboloota koo. 15 irratti akkeedha kan xumuraa. Isin amanuu akka dandeessaniif baga ani achi hin jiraatin. Amma garuu kottaa gara isaanii dhagnaa isaaniin jedheedha. Kanaaf obboloota koo dubbiin murteessaa nu hubachuu qabnu namni gaafa du'a akkam ta'a kan jedhu ilaaleera. Tole qayyabannaa keenya guyyaa kanaa keessatti akkuma laalle dhugaa waa'ee du'aadha. Sababni du'aa maali? Maaliif du'i dhufe? Cubbuu akka ta'e. Cubbuun seerarra darbuudha. Gatiin cubbuu du'a akka ta'e. Garuu Waaqayyo immoo abdii malee nu hambifne. Karaa addaam jalqabaa yoo du'i nutti dhufellee karaa addaam lammaffaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kennaa tola nuuf kennameen jireenya barbaadaa argachuu dandeenya. Waaqayyo guddaa ulfaatu. Namni yommuu du'u eessa dhaqa? Eessa yuun naqu? Homaa tokko hin beeku. Amma gaafa gooftaan keenya deebi'ee dhufutti homaa tokko hin beeku. Hin beeku homaa tokko kana ilamurraa hubannu. Kanaaf lubbuun hin duuti eeyyee. Lubbuu jechuun garuu waan addaatu keessa jiru osoo hin taane numa mataa keenyadha. Lubbuu jechuun biyyoof hafuura. Wanti guddaan nu hubannu erga obbaafatanii erga hafuurri nama keessaa yaa'e namni waa karoorsu, waa hojjechuu, waa gochuu hin danda'u waan ta'eef. Har'a utuu foonniif hafuurri keenya wal keessa jiru ofii keenyaafis obboloota keenyaafis bor jireenya gaariitti qabu akka dandeenyuuf waan gochuu nurraa jiru gochuu akka dandeenyudha. Waaqayyo kana hundumaa goonee jireenya bara baraatti akka galluuf hunduma keenya nu gargaaru Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa kadhataa walitti qabna. Jaarsa barootaa abbaa keenya Waaqarra isa jiraattu kunuunsa jaalalaa amma ammaatti nuuf gooteef addumaan dubbii ganama kan nu barsiisteef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma keenya si haa galatu.
dubbiin kee amanamaadha. Ilmi kee gaaficha du'aa ka'uun jireenyis anaa jedhe. Nullee kana amanachuu qabnu. Namni ilma keetti amanu jireenya bara baraa qaba. Dhugaadha, garaa keenya irratti moo'icha argannee ilma keetti amanuudhaan sittis amanuudhaan biyya lafaa kana moonee yoo duunillee yoo obbaafannillee qulqulluu koo jireenyatti qabuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Hafuura kee nu guuti, yeroo keenyaaf irratti ulfaadhu nu geggeessi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ilma keef jedhii Abbaa. Ameen.